hayyee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi badhaadha torbeen keessan akkam ture torbee gaarii akka qabaachaa turtanii abdii guddaadha kan qabnu egaa kan daawwachaa jirtan amma EMN Plusdha akkuma beekamu dilbata sa'aatii kana qori dilbataarra jirra amma moogaa qophiin itti isin bashannantan bohaartan sa'aatiin saagee qophii qora sammuu qabannee gara kana dhufneeti kan jirru egaa har'as gaaffilee bashannansiisoo bohaarsoo qabannee jirra eentu maal gaafatamaa kan jedhu haga xumura sagantaa keenyaatti yoo nu hordoftani sirnaani argattu egaa deebiiwwan keenya yaalaamoon waliin shaa jecha kokkolfaa dilbata bareedaa ni qabatu jennee abdiidha kan qabnu qopheessituun qophicha Anayyaantuu Geetaaneeti egaa maarree iddoowwan bashannanaa Finfinnee keessaa egaa iddoo tokkotti argama har'a namoota hedduutu as jira achi keessaa naanna'ee namoota gaggaafachaa waliin turti kan hin dabarsita haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya filannoo keessan ammas EMN Plus godhachuudhaan nu waliin tura. Anayyaantuun jedhama waliin barree atoo yoo jedhamta. An Mubaarakin jedhama. Katamaa Kabbaba. Hiirut jedhama. Dalasaa. Ajaabin jedhama. Daawit Fikaaduu. Ani jireenyaan jedhama. Qubee afaan Oromoo beektaa hanga zaatti. Immoo qubee afaan Oromoo yoo gadi garagalchine kan boca isaa jijjiirame qubee isa kamidha yookiin immoo kanneen kamidha? Angaza. Angaza. Angaza jechuun angaza yoo gadi garagalchine hiikan sanuma jechuudha? Ayi. Yoo gadi garagalchine gaaffichi yoo gadi garagalchine kan hiika bocni isaan jijjiiramne. Mee akkamitti jette jechuun gaafa garagalchitu akkam ta'a? Ani koo aksitti waan gadi soo nyaata wali soo garagalchite haadhuma malee waan hiika biraan kennu. Sanuma lakkinis inni aadheera. Mee baa gadi garagalchi barreessine harka kee irratti. Akkasuma. Gadi moo garagalchi yoo gadi garagalchi. Baamu. Kanaafuu baateere. Ani baan jiru. Baamet. Ba. Bani. Ba. Ba. Canis. Za aba ca. Kanaafuu kanneen afran jechuudha. Zaaruma gaa. Oh my God! Wow! Zaruma. Meeshaa gadi garagalchi. Gadi garagalchi itti argisiisa harka kee irratti akkas. Gadi garagalchi. Barreessiti akkas. Meeshaa barreessa akkas. Innaa zaa akkasimti. Gadi garagalchi. Gara kanatti immoo wayi. Zaa taa'ee namu. Zaan ta'u gaa. Kan hin jijjiiramne jettee miti. Zaateta ajateta. Haanis jira danuu dhagamaa. Inni jiramu hin danda'u. Sanum. Ambira. Iguddaa moo xiqqaa? Iguddaa moo xiqqaa? Xiqqaa. Xiqqaa. Tol kan biraa. Kan biraa zaaniin geeddaran. Za. Tol. Zaan sin jijjiiramu iza kan biraa. Kan biraa zeeroo. Zero. Zeeroodha kama. Zero ni. Jechuudha. Jechuudha. Zee lakkoofsa irratti ta'enna. Za. Yoo gadi garagalchine kan hiikni isaan jijjiiramne yookiin bocni isaan jijjiiramne jechuudha. Na. Tol kan biraa. Yaalat. La. Ta. Ta. Ha. Oh, ta. Taadhaan. Suma jechuuf turte sirraa qabamee jira. Ammas jirtu. Finfinnee. Ajannu bilbilli kee cufeera torbee hedduudhaaf.
Yoo bilbila keessa dhabatu jalqabarratti eeyyuu bilbiluu danda'a. Jaalallee kiyya. Oo. Yeroo baay'ee kan naamuu koruu danda'u isiidha. Isheen ammayyuu jechuudha. Sibii bilbiltee jechuudha. Baay'ee jaallattu baay'ee wal jaallattu. Baay'ee wal jaalladha. Jalqabarratti. Gurgurtaa yoo maanni waan biraa jira waan dhoksaa jirtantu jira. Eeyyuu kan bilbilu. Eeyyuu daa'it qaalee natti bisoo dhugaasa. Armeedha. Armee. Armee bilbilaa. Ana garuu hiilan jedhee as yaada. Ishuma jedhee yaada garuu. Sheema? Atoo. Jaalallee moo? Jaalallee. Jaalallee qabdaati. Kanaafi qaqqaalaftee jechuudha asilayyuu. Haaraa qaanee osoo hin ta'in jaalallee kootiin naa bilbila qaba. Amma akkam daddaftee bilbilti? Daddaftee. Kanaaf jechuudha guyyaatti meeqa fa'aa bilbilta ammas? Jaalama sadii. Saa sadii. Harmee wajjinoo. Torba isa gisee tokko. Inaalti laa harmee kan marii ishee lolu sagantaa kana laalaa. Maazariiti jira. Oo haadha kee moo? Akkam sinopsiiti moo namooti kanneen jiran immoo maaliif ishee? Jiru gini ana waan ta'eef namicha waan qabduuf ishumatti dabala jechuudha. Haa jalqabaati? Tokkodha si haadha kee harmee kee? Kanaafuu harmee keetiin jira. Harmee kiyyee. Jaalallee ko. Jaalalleen ammas waa walii bilbiluu fi waan na yaadduuf deemmoo isheen irra caalaa naa bilbilti jennee yaadanii karaa koo. Jalqabarra jechuudha. Jaalallee isaa dhaggeeffachaa jirta. Siifaa yoo bilbila jalqabarra. Maazarii koo. Harmee kee. Harmee koo. Harmee. Ishiin baay'ee waan na nafsitu na jaalatti waan ta'eef mucaa booda silan ta'eef bakka narratti daawwanti yeroo baay'ee. Dhugaa. Harmee koo. Ayyoo koo. Si jaala hundumaa. Si jaala hundumaa. Harmee kooti. Harmee keeti. Maaliif namoota kaanirraa harmee ta'uu dandeessi? Moo gatii haadha taateef? Gatii haadha koo taatee dhugaa. Waadanuudhaaf gatii isin abdadhuudha. Ciniinfattee waan na deessee. Ji'a 9 garaatti na baattee. Abbeen kee akka? Waadanuu jijjiira kaa. Abbaan koo immoo jechi kanaadhaatii fi kan abbaa wal madaaluu hin danda'u. Isheetu dafee garaan ishee hin danda'u? Garaan siitiif garaan abbaa tokko miti. Maaliif ji'a 9 garaatti na baattee amma yoonaa garaan siin aduuka jira. Kanaafuu jalqabarra ishee watu yaala? Rakkoo keessatti kan na qaqqabu jalqabarratti siidhuma. Jaalallee hin qabdu? Qaba. Isheenoo? Isheenis akkas. Akkasuma? Gadameessa hin qabu garuu dhaluu danda'a. Mee wanti kun maali? Yookiin wanti gadameessa osoo qabaateen dhaluu danda'u maali? Quruphee. Quruphee? Quruphee gadameessa hin qabdu? Qabdi tokko. Wantichi gadameessa? Hin jiru. Hin jiru? Hin jiru. Akkasumas? Lakkii. Yoomtu. Lakkii. Lakkii. Gadameessa hin qabu nala. Bofa. Raacha. Raacha. Raacha? Raacha gadameessa kan qabna kamtu basteeti? Ay akkasumatti tilmaamaan gadameessuma hin qabu jedhee anan tilmaame sana jedhee. Raacha jechuudha? Kanuma jedhee yaade. Asoo kan bofaa kamtu barte akka ganni gadameessa qabu? Natti fakkaate garuu. Bofasti fakkaateef? Gadameessa haasaadha? Haasaa? Arraba? Haasaa ta'a? Maal dhalaanni? Indaaqoo. Indaanqoo. Taaqoo gadameessa qabdu? Gadameessa waan qabdu natti fakkaata. Hanqaa gurraayi. Waan qabdu miti jedhe daati. Haa ta'u maali? Bofa taa'inna. Illee dhugaa dubbachuuf boffatu ni dhalu argee hin beeku. Argitee beektaati? Argee beeku. Ilma yaaddee shakkitee ture. Akkam shakkite garuu? Akkam shakkite? Daggala ta'a waan hin beekamneef. Hin beekamu. Gadameessa hin qabu. Dhala nuun arginu numa dhalatteetu qaba. Gadameessa hin qabu ni dhala. Hin beeku. Dhugaa. Jireenya kee hanga irraatti jiraatte kana muuziqaan siif ibsuu jiraa yoo dheessi gaafadhe yookiin muuziqaa kamiin ibsamaa yoon siin jedhe
Muuziqaa kamiin ibsamuu danda'a? Anani irra wanti jedheen ibsu. Ana caalu isa jirra jedhee weellisu. Isa baay'een jaalla. Jirra. Meena gargaara. Badaa inni ibsu hin danda'u. Akkamitti immoo si ibsaree gaa erga? Jirra yogguu jiru bakka keessi kun gammada. Jiruutiin bakka jiru isa kaamiin akka jiraannu gara fuulduraa maalee akkam taane akka jiraannu sayyoo. Anna kana waa yaaduuf baay'ee bakka sanan jaalladha jechuudha. Keessa keera jechuudha. Keessa ku jira bakka isallee tu ganama yogguu irraa baakatu naggeeffati yogguu nafu gara na nyaata jechuudha. Atoo. Gaafa biyya tokko gara tokkotti deemanii gaafa maatii ofii biyya ofii yaadanii jiruun biyya ormaa maal jireenya jedhu. Yaa jiruu biyya ormaa naasirri. Jiruun biyya ormaa maal jireenya jedhu. Muuziqaa naggeeffadhu gisee baay'ee. Maal malee? መዝሙሪ Naggeeffatta? Faarfannaa sagantiisiif ibsare. የተሻለ ነገር እንጀዳማ አልፏል። Meenaaf jedhi xiqqoote. የተሻለ ነገር አስበህልኝ ነው ፈተናው የበዛ Isa jedha jechuudha. Lakki muuziqaan jireenya koo ibsuu hin danda'u. Akkasuma saaba. Maaliif? Danda'u. Amma fakkeenyaaf waa'ee mudannoo kee yaadannoo kee muuziqaa ta'e keessatti argattee hin beektu. Hin beeku. Akkasuma muuziqaa mee waraabaa ba'an keessaa dhaggeeffattu. Muuziqaa irraa fedhiin qabu. Dhugaa maal dhaggeeffattare? Jiramtii Amma iPhone godhatteerta maal dhaggeeffachaa jirta? kan amantaan dhaggeeffadha. Dhugaa sirraa fuudhee ilaaluun dhakki. Hin danda'amu. Xiqqaa tafareeti. Xiqqaa tafarii isa maal jedha? Obsi jedhee of dadhabee ani garaadha yaade maaliif sossoba. Mee na yaadachiisme sagaleedha. Sagaleedhaan na yaadachiisa. Sagaleedhaan muuziqaa isaa dura yoo tokko dhaggeeffadde malee akkasittis baay'ee naannan jedhu. Badhaasan ganamaan argadde rabbirraa uumamaan ani irraa uumame. Maaf isa filatte garuu maaf si ibsine? Yaada kootirraa waan fagoo jiru. Harki addeertaa? Kanaaf haala kee affeertaa jechuudha. Muuziqaa hin jaalladhu immoo. Tasuma saamu. Maal dhaggeeffattare? Magmumaan dhaggeeffadha. Manzumaa dhaggeeffattaa? Manzumaa keessaa kumtu si ibsa? Kumtu si ibsuu danda'a? Wanti naaf ibsuu danda'u hin jiru garuu kan hin jaalladhu mamzumumaadha wanta yeroo baay'ee dhaggeeffadhu hin jiru jechuu barbaadeetan. Idiidiyaa jira. Idiidiyaa faarfannaa idiidiyaa maal jedhame? Guyyaan booroo anaaf kaanu koomiti. Faarfannaa kana na yaadachiisi. Anas daawwattu tokko. Guyyaan booroo anaaf kan koomiti. Waaqa koof hojjechuun amma naaf yerooni. Booddee koo hin ilaalu namuu garaagaree. Ammaan duunan obsaa kan ta'ee ta'ullee. Kan ta'ee ta'ullee. Hibbo. Hibbi. Wanti kennan hunda hin nyaata. Yoo bishaan itti kennan garuu hin du'a. Injiraata gaaffii sadaffaa hin jiru jechaa argatama injiraata sirriitti yaaduu duwwaatti barbaachisa. bishaanatti kennan Hin du'a. hunduu bishaan mana dhugaagini kaameree. Bofa. Maa inni ati garuu hariiroon ati bofa hojii qabdu maaloodha? Maal bofatte? Bishaan dhuguu bofti? Bishaan dhuguu yeroo baay'ee. Dhugaa? Awwaara namni jaalata awwaara nyaata. Sila kanaaf bishaan waan hin dhugneef isumaan jedhaan. Arba. Arbaa. Harbi bishaan dhuguu? Hin beeku awwaa arbaa kana. Dhuguu? Kibriitii. Akkamitti yaadde garuu? Akkamitti yaadde? Ayyaada. Jirti kaa? Jirti. Kanaafuu kibriitii dhaadde? Kibriitiidha. Ibidda. Ibidda. Siivikiin barattu mini? Naachuraalii moo soshaalii baratti? Naachuraal. Sooshaaliidha. Soshaalii. Kanaafuu siivikii sirriitti barattu jechuudha. Heerri mootummaa inni jalqabaa bara meeqa raggee? Bara meeqa? Waggaa 30. Bara meeqa? Waggaa 30. Waggaa 30. Waggaa 30 dura jechuudha. Bara meeqa jechuudha? Asirraa waggaa 30. 30 jechuun bara 1900 fi 60 Jaatamii meeqa? 67 68 967 yookiin 68. Kanaafuu waggaa 30 jechuudha. Bara 2008 bara 2017.
Dasar boggaadar bechuudhaaf. Waggaa Finfinnee fakkaate bakka jijjiirama tokko argine malee duratti tokko kun amma safarri kun Piyaansaan jedhame dursa gooroo jedhama garuu akkanan turre. Akkasin turre. Baay'ee jijjiirama. Heerarra ga'ee jechuudha boggaadar. Edda afaan Oromoo Addis Ababa keessatti argamu bakka miira sanaatiin bakka namni bakka afaan Oromoo akka baratu taasise. Afaan Oromoo akka Addis Ababa keessatti baratamu taasise. Isaa booddee. Baay'ee bakka. Isarra booddee raggee. Darguudha. Baramus maadooji. Saddeettamii sadii. Baramutummaa eenyu jechuudha. Mootummicha yaadadhu akkasitti. Dhugaa lakkii yaadadhu lakkii. Yaali lakkii yaadatta. Sagaltamii jaha. Sagaltamii jaha. Maaf sagaltamii jahaatti daa'it? Silaa mootummicha beekaniisa. Dhumee sagaltamii jaha bara mootummaa kamiin? Dhalattee taate? Nan dhagee malee kan. Bara mootummaa maali ture? Bara mootummaa mallas. Haati warra abbaa gadaa maal jedhamti? Haadha siiqqee. Haadha siiqqee. What? Siinqee. Siinqeedhamti? Wayyoo gooftaa koo. Haadha keenya jedhamti. Haadha keenya jedhamti. Sinqee, ada sinqee. Haadha siinqee. Haadha siinqee taaniati? Innaa gaadha sinqee ma. Wal argitee ni beektaa naannoo keessan abbaa gadaa jira. Ammaa fi gadi hin bune waan ta'eef agarra. Kanaaf haadha siinqee jedhamu jechuudha. Haadha siinqee. Haadha siinqee. Naannoo keessatti haadha siinqeetti ni waamtu. Haati warra abbaa gadaa. Jechuun argitee ni beektaa qaamaan. Argeen beeku. Argitee ni beektu. Yoo argiteen garuu haadha siinqeetti waamtan. Lakkii. Hin beeku waan. Hayyuudha. Hayyuu. Hayyuu. Hayyuun inni Kolfita maa ittati? abbaa gadaa. Haati warra abbaa gadaa. Siinqee. Siinqee. Siinqee dhanti? Haati warra abbaa gadaa. Haadha warraati kaa. Haadha warraa? Akkuma nama kaaniyyuu jechuudha. Haadha warra abbaa gadaa dhamti. Haati warra haadhuma warraati. Hayyee daawwattoota keenya akkam ture qophiin keenya mana keessan teessanii deebii kana yaalaa akka turtan abdii guddaa qabna argachuus immoo dandeessu dhabuus dandeessu maalumaafiyyuu yaada qabdanii qophiin kun guutummaan isaa karaa toora feesbuukii keenyaa waan gadhiifamuufi achi jalatti yaada keessan kaa'uu ni dandeessu yookiin koomentii gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa daawwattoota qophiin keenya qora sammuu kana hangeewwanaa daawwattan fakkaata ture garuu immoo qophiin keenya guyyaa har'a asumatti haa godhamu malee dhangaan keenya babbareedoon qorii keenyaan qabannee dhufne haga galgala keessa sa'aatii tokkotti isin biraan gaa kan isin waliin turu ta'a garuu ana waliin asumaan wal biraa galuuf jirra qophii keenyaan irra deebuudhaan akka bohaartan akka bashannantan abdii guddaadha kan qabnu torban akkasuma qabiyyee wal fakkaataa garuu immoo gaaffiilee kanneen biroo fi akkasuma namoota gaafataman kanneen biroo wajjin kan walitti deebinu ta'a. Qopheessituun qophicha ana Yaantu Geetaanen ture haga torbeetti EMN Plus waliin torbee gaarii qabaadha.